mana maaliif naan baasa? Gaa mana siniin kaffala. Yoomiin kaffaltaadha guyyaa sadii eegatii deema. Malaqa biyya laakiinaan naannoo waa kan eegamu. Gargaara gargaara. Kun waan hin qabu. Ni malah masa di sana bisa. Kana qabatee fi kophee dhiquu malee waarree kaa'an lafa beeku deemu. Lalu dalam awal kan? Barbaadan ምን አይነት ሰው ነው? ስራው ለቀ ያለ ይመጣል። ውጣ! ስራው ለቀ ውጣ! ምን አይነት ሰው ነው? አውልቆ ነው ፎርሙን dalako eebjuma dadhabe maal keessa jirta? Rakkoon hin jiru marni homaa irra kan. Sabun, Kirba. Bisa. Sabuna. Maltu simfide da duka ta fajje. Maltu na fana simfide. Duarra sibara riba. Sabuna mari ma jefta. Mada sim maltu simfide. Isa da tare. Duarra sibara riba. Ndu umar bari mal na kabu sin naga dishi. Na anje su kasan mu. Shi malin na gaba tusin. Ni fa shi saruftu. Kun wana sai lake ani hiriya ke jirtu khalesa inna na kasitra kadu jireni ki kisna gargara na abacci su marbari na gabisa. Kamera halan na gabisa. Ka os. Oi nan na gochunan disu sin. Kaleessa nama dhabee kan hojjetu turtes. Jireenya kiyya keessa hin dandeenye bakka amma murteeffadhee waan ta'eef kanaa booda abdii kutadhee waan ta'eef nan qabiina of najjeessa. Waa waan natti jiru asitti. Amma guyyaa irratti sin dhaggeeffachaa ture. Amma guyyaa irratti fira tokko hin argine. Mana gargaaru tokko hin argine. Ilaasi tasgabbaa'ee. Deemee oolli barbaacha kan kennu asirraa si bu'u bara. Isin naboosoo keessan balleessitanii uummata maal na gargaartu? Maal na oolchite? Na ajjeesi kaasammoo ati maal taate? Maal taate mul'ate? Jireenya kiyya keessatti amma umurii kiyya kanatu waa baay'ee dhaariira. Jireenya kiyya jiraachuu hin dandeenye. Ani waan inni Oromoo ta'e du'aaf ari'aa qabaa ture. Amma immoo bira darbee qabeenya dhuunfaa kiyya iyyuu narraati mana diiganiiru. Kanaaf ani jiraachuu hin danda'u. Mul'atee obsi bakka. Mee maalitti obsaa? Obsi bakka. Utuu laga kanaatti jireenyaaf xaaruutti maalitti obsaan? Maal na gochuu dandeessa? Waan na gochuu dandeessamu? Obse. Anaatu keessaa si baasa. Ani hamman danda'etti waan ati barbaadde siif godha. Lubbuu tantee oolfachuuf jecha hiriyaa kiyya qaalii jaallatamaa kana. Lubbuu tantee oolfachuuf jecha waan ati barbaadde siif godha. Hundeessaa kaleessa amma waan aan goone arraddee murtoo murteeffadhetti maa murtoo koraana deebistuu si. Murtoon ati fudhatte murtoo sirrii miti. Gonkumaa murtoo sirrii miti. Haadha kiyyaaf abbaa kiyyallee gargaaruu hin dandeenye. Jireenya kiyya waan hunda waan ati barbaadde anas gargaara. Ana ni amantaa ana saayiba kee ana hiriyaa kee gargaara amantaa si gargaara waan ati barbaadde hojii yoo barbaadde siif bana waan ati feete siif godha. Waadaan hagalta waadaan siif gala waadaan. Hani lubbuu kiyya carraa dhumaa argeessitti waan ta'eef egaa kana lubbuu kan kee oolfachuudhaaf hin godha. Waadaa siif galee jira. Ani kana hin beeku. Waa takka saayiba kee akkan si jaaladhu beekta miti. Hiriyaa kiyya kana si dhabuu hin barbaadu.
Ani hamman danda'eerra dukkaana ajaa'ibaa tokko siifin bana hangas waaqinaa kenne ni qaba. Hojii ajaa'ibaa siif bana sanaan booda jireenya kan keeffataa jettee jiraata. Siif jecha ani siifin jiraata hanga jirutti ana hiriyaa kee. Okay? Jireenya bareedaa jiraata. Wanti ati lubbuu kan kee dabarsituuf hin jiru lubbuu kan kee oolfannee jira. Garuu baay'ee sidhamaa sun barbaadu. Yoo naa ta'e yoo gootee inni rakkoo hin qabu garuu waan baay'ee sidhamaa sun barbaadu. Hubadhu sabboona. Ani hiriyaan kee Kana keessaa waan baay'inaa wayyaa. siif jecha rakkachuu miti. Siif jecha yoo hin du'e ani si dhabuun barbaadu jireenya kee irratti. Akkasuma maatiin keessa. Yaa maatiin keessas baay'ee si jaallatu. Si dhabuu jechuun nutis hin jiraannu maatiin keessas hin jiraatu. Kana nan beeka garuu maatiin kiyya akka namni hubanne waan inni barbaade waan isaanii guutuu waan hin qabneef kanaaf amma eegatu jette biyya kana keessa hojjetanii jiraachuu waan hin danda'amneef biyya formaatti yoo biyya naa wayya. Galatoo. Kanaafuu biyya kana keesseen ba'a homaa irraa akkasuma beeka. Ammas yoo naa bante suni ammas rakkoo biraa natti fida waan ta'eef amma yoomii kana hojjeta akka biyya kana keessatti hojjetannee jiraachuun hin danda'amu hojii ilaalee hojii dhuunfaa waan ta'eef amma kallattii ittiin biyyaa ba'uutu waan naaf ala biyya kana keessa ba'uun barbaada. Abdiin muratiin akkana jettee abdiin muratiin wanti hundi harka waaqayyoo jiru waan barbaade jijjiiramni harka isaa jira hojjettee ni jijjiirama waa hundaanuu ani immoo si faanan ta'a ni dandeessu. Herooriyaa kiyya Aleeksi akkam jirta? Si barbaada eessa jirta? Dhimma ariifachiisaa tokkoof si barbaannee balbala warra haadha caaltuutti kootu. Nagumaaf si barbaanne dhimma ariifachiisaadhaaf daddate. Tole tole si eegaa jirra. Nagaa ulfini. Nagaa. Akkam maal akkam nagaa miti. Maal fuulli kee nagaa fuulli isaa nagaa maala jirtu akkam bilbila sana cufaa ture. Isa barbaadaa turte? Barbaadan ture bisaan jala kuna jiru kunoo. Wanni jajjabaan tokko dhufee waaqatu nu wajjira. Maal maaltu ta'e? Isaanaas ta'e rakkoo hamaa kun Maaltu si mudate? Nama hojii wal dhabde moo? Balaa maaliif? Moo balaa konkolaataa moo balaa maaliif? Rawaa hin taane. waan gaarii mul'atu malee. Maal kana wanti jajjabaan ariifachiisa kana gas fuula nama jijjiiru maaltu maal ta'e? Maal kana si fudhate rifachiisa? Jireenya biyya kanaatu murtoo na fudhachiisa. Maal jireenyi jechuun naaf hin galle jireenyi maal walumaan keessa jiran biyya kana keessa. Jireenyi kiyyaaf kan nama adda ta'e ni beekta ati seenaa kiyya. Waan meeqa akkam biyya kana keessatti ta'e ni beekta. Amma garuu murtoon kiyya tokkoffaa bakka of ajjeesuu ta'e naannoo of ajjeesuu deema. Kan irraa buufne. Kan of ajjeesuudhaaf deemu ofirraa kaasee asirraa buune. Maal nagaa miti? Kana ture maal jechuun qaba? Murtee lubbuutiin kan siin geessisu kun maalumatu ta'e maaltu dhalate? Meeqatti maaliif harka kana kasi qabu? Nan gaafatti natti iyyuu ni beekta Alex. Homaa maal na gaafatta waan kana? Barbeeku si beektaa namni waa hunda waanii jireenyi dhalli namaa keessa darbuu qabu dhuma darba. Boruma naa darbaaf jiraanna malee waan nu darbeef hin jiraannu hin beektaa. Naa darbaa laata jennee jiraanna rabbi irraa abdii godhannee malee akka fedhitti jiraataan jiru barnu. Akka rabbi fedhitti jiraataa jira. Maali? Garuu waa'ee osoo murtii ofitti kennuu jira. Waa'ee armee keenya jalataa garuu haadha keenya jalatta haadha keenya dandeettii guddisee jalatta kana si gaafadha. Jalatta? Haadha kiyya baay'ee jalatta. Eega jallattee sababa ati murtee lubbuu keetii ofitti fudhattu kana rifaatuu keetiin waan isheen taatu dursitee yaaddeetta? Lafa yaade waan hin lafa ishee yaadde waan hin ga'uu dadhabeef malee murtoo kana fudhachuu yaadne garuu lafa isheen itti na yaadde hin geenye narrayyuu kanaaf jedhee kan murtoo sana fudhadhe homaa miti garuu. Amma maal amma nuti qaqqabneerra kutaalee waaqni oolcheerra amma ani hiriyaan keessan waan waaqni dandeessu waan godhuu qabu hin godha ammaan danda'etti isa gargaaruudhaaf murteesseera isaaf waadaa galee kana natti taasise ammaan danda'etti hojii tokko akka isaaf banuu danda'u isas amansiiseera hojii bareedaa tokko baneeti
jireenya gaarii biyya kana keessatti akka inni jiraatu ani sadabee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf waan waaqni naa kennirraa itti isaaf qoode jireenya gaarii akka inni jiraatu inni isa akka biyyatti akka jiraatu haala mijeessan jedha. Kanaaf dukkaana bareedduu takka bannee keessa keenya akka hojjetu gochuu murteessinee jira. Aboo galatoomi baay'ee galatoomi. Nama akkas jedhee nama jajjabeessuuf haa jira. Nama akkas jedhee amilee borii amilee namaa ijaaruu jira. Argitee? Kanaafuu rakkina yerootiif jecha harmeen keenya bornaa darbaa jettee caccabdee namaa gattaate bifa sitti dhabdee halkanii guyyaa namaa gattaate ija namaa dura dhaabattee borna manaa ta'a. Anas hin fayyada biyya isaatiif illee hin fayyada jettee si barsiifte caccabde du'ee mucaan koo akkas ta'e gaafa dhageessu mee waan isheen taate biratti egaa mee waan isheen taate baatoon akkasiin guutu barbaadda isaa jechuudha nama na jenni erga lubbuu kiyya haadha keetiif yaadi malee haa ta'u haadha keetiif yaadi eessi haadha keetiif yaadi jaalarmee kiyyaa jecha waan gaariidha. jijjiiri waan kana yaada keenya jijjiira kaakaasi kunoo obboleessi keenya waan irraa eegamu hanga hin danda'u si kinaan jira si bira dhaabbadhaa jedhe kun immoo jireenyi kee gammachuu haadha keetiif ta'a. Jireenyi kee haadha kee hirriba gaarii raffisa. Boor barbaadetti abdii guddaa qabdu. Kanaafuu yaada kee har'aa kaasee waan akkasii dhaga'uun barbaadu. Inni agalatoomu. Tole jedha yeroo gaarii naa qabaadha. Ani immoo ammaa fi ajaja jabduu wayiitu na eeggata. Waan kana xumurateen deebi'a. Hangasii Tole galatoom tole. Baay'ee galatoomu. Alex yaada tokko si mariisisu Maali murtoo ani fudhadhe kun murtoo du'aati waan ta'eef sanaan harmee koo gargaaruu hin danda'u. Hamma garuu murtoon sun waan kana icciitii gootee naa qabatte. Biyya kana gadhiisee akkan ba'uun barbaada. Yoo haala naan geessuu dandeesse haala naan geessi. Ani biyya kana keessaa gara biyya ormaatti deemee jiraachuu kanaa wayya. Jireenyi Itoophiyaa keessaa homaa faayidaa hin qabu. Amma obboleessa koo birrii baasisee oomishni shooppii kana naa banne homaa nan fayyadu. Inni dukkaa guddaan sii banaa yookiin suuqii guddaan sii banaa naan jedhu kun anaan hojii nama fayyadayyuu isaaf boqonnaan ta'u. Ammas ganamaa galgalatti fayyinarra dhaabatu. Qaamni mootummaa kun yeroo hundaa xiichee namarraa fudhachuu malee hin beeku. Ani immoo xiichaa sana garaan kiyya hin danda'u. Kanaafuu murtoo maalii naa murteessa? ilaale dhuguma jette yeroo tokko tokko namni akka yaadetti jiraachuu yeroo dadhabu tarkaanfii adda addaa yaada fudhachuudhaaf. Garuu nuyi lubbuu tokkoof jiraachisnee jiraachuu hin dadhabnu. Ilmi dhiiraa miila qaba malee biyya hin qabu. Garuu immoo rakkina darbuuf jecha yeroo darbuuf jecha waa'ee haadha keenyaa yaadnu ofirratti tarkaanfii fudhachuuf deemna. Kanaan dura wanta akkasii akka dhuunfaattis nagahee jira. Hanga biyyaa ba'uu murteeffadhee hin jira. Garuu immoo dhuguma jette bakka isitti dhaga'amu wanti inni dhaga'amu haadha keenyaa fi nu guddistee nu dhaltee namaa gattaatee nu guddistee waan barbaannu gochuu waan hin dandeenyeef jecha murtii adda addaa keessa seenaa turre. Garuu anis hanga tokko biyya keenya irratti yaalii godhe. Maal gochuu qabna beektaa amma? Obboleessi keenya kun siif yaadee jireenya bor akka jiraachuu dandeessu. Hamilee guutuu siif nuuf kenne hedduu natti tole. Hedduu obboleessa keenya gaarii rabbi nuu kenne hanga hin danda'u si cinaa jira. Hanga hin danda'u si gargaara jedhee hojiilee siin bana jedhee maal goota beektaa? Carraa hundumaa mokkoruu qabna. Hanga dhumaatti yaaluu qabna. Hanga dhumaatti yaallee waan ta'u goone isaan booda ani murteerra jira waan ta'eef jireenya biyya biraa yaaluutu irra nu wayya. Hojiin sii kennu sana ilaali. Ammas akka kanaan dura si godhamu si giddu yoo ta'e murteen keenya salphaadha. Deemsa murteeffadhee jira. Akkas taanaan baay'ee bareeda. Filannoo keenya. Yaada isaa eeguuf garuu yeroo gabaabduu ilaala. Hojiin eeganii si jedhe eeganii Nan ilaala. Yaada isaa eeguuf malee ani hojiin biyya kanaa keessa garaa kiyya nan jiru. anis akkasitti yaada. Walumaan jira. Haa ta'u rakkoo tokko hin qabu. Walumaan jira. Gabaadha.
ከልጁ ጋር የተጣላሁበት ዕቃ እዚህ ጋር ነው ያለው። ሶሪ በእናትህ ያንን ምስኪን ልጅ አስቀየምኩት። ራሴ ነው እዚህ ጋር ያደረኩት ወይ ሌላ ሰው ነው ያደረገው? ወይኔ በአላህ ሽት ለዚህኛው እዚህ ጋር ራሴ አድርጌ ከልጁ ጋር ልጥማ አማ የሰጡን እርጌት እንዲስተመጋፈለ ያ ረቢ ማሊ በዲሽ ያ ረቢ ነፍሲ አይ ጋር በግርማን ዘይ ዋው ወገቹ እንደንደው አድርጌ ጀደ ዲስተመጋፈለ ወገቹ እንደንደው Kota Burja. Namasi barba. Hayyee dhufe. Jalan barba. Ana. Jalan mammo. Jalan mammo. Iya, akam. Naga ke. Jista. Akam. Maal tu sih ye fide bakal mana tu. Ada yero kana. Kevin sudah. Sudah sangat dia. Ini dari. Aye, boleh sesumber kan? Sumber kan? Uya tu ko. Sebagai kan harus ke? Aye, aku ni kalau bisa bahasa. Ali roh kan ambil kamu ante, mbak terjebak rumah sakit. Boleh so. Wah, macam asal amat. Rakon kamu, karena kati cewek berlalu. Anu mana sini sungguh, orang ke sifat itu. Balesa kita ni tiada balesa orang kerja tulis gari. Saya di bagian jalan. Abush, sorry about. Abush, sorry about. Aye, masih gargar. Misha gafat, Misha narkan deh di kamu. Hai, sudah. Rakun kamu, sudah ambil dia. Karamar radi kamu. Ayah tu orang balik sini. Jadi Misha tu gungkurani kudu. Mari kita. Mana kisah tu? Pun semua warga kau kan, mari be. Bukan kalau tu yang cetu jadi orang. Ya, sirri dah. Akati, maka delega kau di siarin deh. Seni fiti kamu sih gafat. Mali fi, ilmu dirat bete. Amma yo selalu nama kerja itu kira mana tu fakata. Na difo muguda malifi namni numarti kenna bakada bannum denu bete akan si balese akagariti natina game jede abu kiya fonu charaka besa anuma sitti ngadine garu garawa kai wan sitti gadef difam si goderani nille sifari na difo mo fede gala sorry galato Kam naga gala tawat ayo ayo bakti ayo basir gibra kapatte gibra ingabbar re fuda yenya banane wante nangabbar garu rakon mari ngabbar engau na yo na banane achi dan dura
reefuu Baatiin baatii dura waan si'eemu. akkasii reefuu fidu. Lakki. Ilaalime. Waraqaa kee ilaaladhu baatiidhaan dura si gaafannee turre. Amma gabbaruu qabdaa. Eeyyama baafteetta. Eeyyama baaseera iyyee. Eshi gibira kaanu kaffarti. Kan Gibira hin daandii. kaffalle. Gibira kan milishaa kaffaleera. Garuu gibira dhaqee hin ilaalchisne gana ilaalchise yeroo hin geenye waan ta'eef. Lakki kan milishaan kaffalle. Kan nageenyaa. Kan nageenyaa kanas kan nageenyaa qofaatti jira. Eeyyoo kan nageenyaa jira, kan fayyaa jira, kan daandii jira, kan maali. Maal nageenyi keenyaadha kan maqaa oniyaarratti maqaa keessan galmeeffattu isinii. Inni rakkoon qaba. Amma kan gibiraa bor kaffalitta. Hanga wanaana qopheeffatan Yoo waan kan gibiraa, kan milishaa, kan fayyaa, ashuraansii, kan eeyyamaa maal amma maqaan isaa dhibba guuteera. Hayi koo dhaggeeffatu. Baay'ee tokko si kenneerra. Haa ta'u malee naan gabbarre waan ta'eef amma bor hin gabbarre taanaan as keessatti arguun barbaannu. Atis bakka seeraatiin si geenya. Saamsama jechuudha suuqiin keessa. Haadha immoo kan nageenyaa kaffali. Kan milishaa hin kennine. Kana ragaadhaan of kaaqamna. Kan nageenyaa kaffali. Namni ala bulee nageenya kee eegaa ati hin hojjetan dalagattaa. Kan nageenyaa kan milishaan gabbarre hin kaffali. Naaf jettanii lambuliin rakkoon tokko hin jiru. Amma kan milishaa jalaa kaffali. Isa kaan bor ganamaan hin gabbartu taanaan atis bakka seeraatti ol argina. Maal balleessee mana seeraa galaan? Gibirri akka miti. Baay'ee tokko sii kennu. Kanallee akka naafuu nama hiitu. Tokko. Kanaaf amma kan milishaa kennu. Dafi. Kan milishaa kennu nageensi citaa. Kan milishaa jalaa kennama. Booda kottaa fudhachaa ammatti hin qabu. Ammatti hin gurgurallee. Boodaan amma kennu. Ammatti kennama. Kan milishaa homtuu hin jiru. Ani milishaaf amma waan hin kaffalin qabu boorganama kottaa sin ilaalla rakkoon qabu. Gibira wajjin qopheessila. Ganama taanaan gibira wajjin qopheessu taanaan sa'aatii 5tti suuqii dukkaan keenya saamsamaa suuqii Rakkoon qabu deemaa rakkoon qabu. waa tokko waan deemnuuf hin qabnu. Atis of yaadadhu. Hin dhoonu waan dhibba qabatanii dhuftu yeroo hundaa amma sarbii dhumuu waan gottaa silaa akkaataan keessan silaa lafarraa hin dhumu. Kun waan uummanni hundi godhaatu. Yeroo bakka rakkoon qabu. Waan uummanni hundi godhaatu. Waan tokko hojjetanii hin jiraanne hunduma isaa jedhu qabeenya bakka dhibba galmeeffatanii dhuftu. Mi'a kana galmeeffatanii maqaa keessa irratti galmeeffattu isinii. Haadha waan akkasii. Kan biyyaati waan mataa keetti dhufee miti. Waan mataan biyyaa hundi qabbaaraa jiru. Deemaa si haala fideessanii qabdanii kanarra waan ba'oo barbaadan rakkoon tokko hin jiru. Yoo waan afaan hin kennu ati seera kee eegiiti. Boorganaa hanga sa'a 5tti kennitu taanaan bakka seeraatiin nuti dhufee siga. Ayyee ilma Alex. Nagaa keedha. Ani nagaa koodha. Ammas dhufanii milishoonni sun baay'ee na cannaqaa turanii yeroo inni deebi'aa jiru waan ta'eef wanta itti jettu sun hin oolu. Amma isaan biyya kana keessa jiraachuu hin dandeenye. Fayyuma obboleessi keenya hundee amma kanaa rakkisuu keenyaaf hin barbaachisu. Inni hojiilee naa bakka deebi'ee ammas immoo sababii kiyyaatiif akka inni nama wajjin illee wal loluu hin barbaadu. Isaan amma kanaafuu galata isaallee balleessuuf miti. Ani biyyaa ba'uuf murteesseera. Murteeffatee ta'e shaantaa keellee qopheeffatu. Eeyyee barii ba'uuf. Eeyyee sirriidha ba'uuf hin jira waan ta'eef ati qophoofte. Tole eeyyee bakka waliin baana. Barii qophaa'e. Barii asumaa qabannee konkolaataa waliin baana. Tole eeyyee galatoomii waan ta'eef yoo jiraate waan mi'a fudhatu yoo jiraate fudhatu yookaan garuu ani uffata tokkitti waan qabadhee baate. Waa biraa waan qabatu illee hin qabu. Isaaf garuu ergan karaa ga'een jirtu. Rakkoon hin jiru. Tole.